Hello, boleh waktu yang kamu jatuh lagi ni waktu sini awalnya tu bayar kesan azur. Anak masih itu lecu baru bande musyurah dari siapa? Amma mati kayaknya jadi jerah nama Ibrahim guru bina gagah pada dah hasil ini. Nagaa keenya Sagaleetti dabala. nagaa keessanii jirtu kabajamtoota soorsaawutuuf nagaadha jirtu sinnaguma lafa jirtan hundumaatti nagaa waaqaa isiniif haa ta'u. Sagalee keessan dabalaan nagaa. Baga jiraattanii baga har'a geechanii koottaa anaa dhufu buna dhugaa isiniin jenna. Isinitti dabarsee. Amma taraan geggeete. Fayyaa keessanii nagaa. Ay sagaleetti dabaluudhaan dakkaraa hin fagoodha. Ijoollee keenya naguma keessanii fayyaadha jirtu. Baga nagaa taatanii baga jiraattanii nutis kunoo nagaadha tigistuu reeteenya tigistummoo mushurraadha marqaa nyaannaa umaayyuu waan itti hin qabnu edda torbee tokkooti okkoteen marqaa abiddarraan buunee lafa nooyyuu xaaxaan qabnu ammaarra Asmara ataslee nagaa qaba. okkoteen marqaa abiddarraan buune ammaa abiddarra jira. Sanatti taphattaaka Immoo dubbadhu. yoo ta'e malee waan anis dubbadde waliin ta'u. Hin dubbistaa goishi. Cuman nagaa gaafa eenyu yoo barbaadde dhiisuu dandeessaa maftii qabda. Bakka bichuu. Yuutuub meetti. Amma gaa soorza. Caaltuu waraachinaati. Itti jedhataa taayachi kaameraan maramee jiraatu. Kanaaf kottaa okkoteen erga ji'a tokko erga torban tokkooti. Soorza wayyaa jedhi. Maaksii godhadhu gahe erga torban lamaati okkoteen irraan buune marqaanii. Torbee lama ta'ee. Amma isaa mitiitii mucayyoo tokko biraankee gochuudhaaf dhaggeeffadhaa. Nama naa barbaade jettee kunoo ishiin sinitti of ibsuu sodaatte. Lakko obboleetti ishiitu duraan jalaa badee har'a argamteefi. Obboleetti koo. Mucayyoo. Amma kaa dhaggeeffadha namoonni biraankee godha isin soorsaan hin qalladha. Kanaafuu biraankii nama gochuun kun hin danda'amu duraan asitti mee. Maal sagalee fayyadamu? Siraasitu dhufee asii olitti naafuta. Yeeloo caaltu. Yeeloo. Yeeloo caaltu. Wayyoo maal taatee na ladiddaa? Achi kaa dura. Ara caaltu sababa keetti soorsaan ala buluuf sa'aatii 3:20 ta'e maal hin godhaa amma gaama? Caaltu koo maal kan godhu sanummi isaa nyaanne har'a soorsaan akkas jannaqamee ala dhaabbatee maal hin godha? Gabakkaa maamaan kee akka ijoolleetti natti na hartuu miti kana? Ana waraabduu achi garagalte. Maal jaarfanii ijoorree maal ijooruun maal faayidaa qaba arfanii? Caaltu. Caaltu. Kanaa isheen keessa. Maal godha soorsaa daddabaluu haa galuu dhiise? Natti na hartuu silaa nama naa barbaade jettee silaa duraanuu sababa daa'ee fi sababa dhukkubsadheetti godheessi alaafe. Aduu as kaa'ime qodaa sana. Hojii keessa yaalaa ture. Sobdiin jedhan ta'e. Caaltu.